hadir martu wobo kenya kabajama ulfata baga jirate ule dinarra magrabin si base barame ka iramte chafakamte mi tan siragahu heddu si gadda turre aramo asit si waj wala pura heddu gamade baga wala kiren sinja galato mi garte tigafata magarte community awsarare da bujatan akasumatti illee qabsaa uummata Oromoodha maqaa kee kabajamaadhaaf maqaa uummata Oromoodha kabajamaadhaaf maqaa kee uummata Oromoodhaaf galateeffachuudha barbaanna baga ijji nagaa ol nugarte ayyaana gartee hundee qabsoo uummata Oromoodha jedhamu qulxuurratti duuba gartee ayyaanni kun kabajamuun dirqama ta'uuf qeyroo arrallee wareegamtu qeyroon tunis ilmaan elemoo qulxuuraati jechuudha ilmaan Taaddasa Birruuti ilmaan Jaarraa Abbaa Gadaatti ilmaan gartee Waaqa guutuuti waan kana taateef qeyroo arra wareegamuufis gadda keessatti ayyaana kana kabajna burummaas akka bilisummaadhaan ayyaanni kun kabajamu gartee ayyaanni kunoo ayyaana gartee guyyaa gartee walitti dhufee hundee qabsoo uummata Oromoodhaa elemoo qilxuuti jechuudha uummata Oromoo ayyaanni kun hoggaa kabajamu ayyaana kutaadhaan kabajamuu qabuudha miti ayyaana kutaadhaan kabajamuu miti ayyaana gartee guutuu addunyaatti kabajamuu qabu kan goototaatii jechuudha hayyoottan Oromoo hundi ilmaan Oromoo hundi ilmaan isaanii qabatanii irratti argamuudha qaban namni goota fi hin kabajne namni goota fi sirritti gartee arkee namni awwaallatee jiru ayyaana isaa immoo sirritti dhufee gartee akka sirritti gartee kabajatu kaleessa namni isaa arkeen jiru akka shiftaatti rukutame qabsoo uummata Oromootiif bobba'ee wanta akka garaagarummaa Maartiin Luuter King hin qabu garaagarummaa akkuma Maartiin Luuter King gartee lafa tana gubbatti gartee addunyaa tana gubbatti fudhatama qabutti akkasumatti qabsoo uummata Oromoodhaatiif inninis keessaa tokko jechuudha akkasumatti kabajamuudha qaba namni kanan beeyne waa namaa miti kanaafuu gartee hundinuu gartee afeeramtanii jirtanii irratti koottaadhaati wal marii hadhaadhaati yaada tokkummaadhaa gartee isa fuula duratti akkamitti akka yaanullee irratti wal marii hadhaadhaa jechuudha ilmaan Oromoo hundi afeeramtanii jirtanii jechuudha kana ilaalcha biraa ka qabu ilaalcha biraati qaba boru akkuma boqotir jeetti guyyaa boru kana guyyaa gartee guyyaa ayyaana gartee gootota elemoo qilxuu warri isa dura wareegame calii calankootiin eegalee harma muraa aanoleetii fi wareegama maanta agartee qeyroo kan hunda bakka bu'ee ayyaanni kun ayyaana gootota guyyaa qaanqeen qabsoo dura bu'urooyte bahaa fi dhihatti Oromoo dhageessee diina naasee diina raasee guyyaan xirroo kun gubbaa qorichaatti bara 1974 wareegamni elemoo kun dhaloota Oromoo kan dabree fi kan gartee ganaa wareegamullee hunda bakka bu'ee guyyaan kun waan kabajamuuf arraan tana wallisaan keenyas beekamaan qabsaawaan Oromoo kun namoonni hayyoonni garagaraa waan achirratti arganii boruu waaree booda dhala Oromoo warri taatan hayyoo Oromoo warri taatan namni gartee jaarmoota siyaasaatii fi guruppiidhaan warri jirtan individuaalii warri jirtan hundi obsaan akka kabajaan achitti nu argamtanii guyyaa kun guyyaa gartee silaa Oromoo fuula tokko deebisee gamtaadhaan gara qabsootti turree gartee bilisummaa nu gabaabsu jettiin abdaddaati atilleen akka achirratti obsaaf kabajaan nu argamtu si gaafadhaa hayyee guyyaa tokkummaatiif jaalalaa gartee ilmaan Oromoo hundaaf haa ta'u guyyaa bilisummaatti ga'umfannee gartee qawweedhaan diina dhawuun rabbi nu haa godhu hayyee galatoomaa jiraadha guyyaan kun guyyaa boruuti jechuun guyyaa boruuti guyyaan boruu kun gartee ayyaana ilmaan Oromoo hunda jechuudha guyyaa boruu yeroo jenne guyyaan boruu kun gartee fulbana 10 waaree booda Minnesota bakka University Minnesotaatti waan argamuuf akka gaariitti hawaasni hundi akka nu argamu kabajaadhaan yaamicha bal'aa goonaaf asirratti maaliif hogganoonni siyaasaatii fi jaarmooliin gargaraa hundi waan asirratti argamu afooshaaleen jirtu hundi namoonni gartee nam tokkoon hundi akka dhufanii qoodarraa fudhatan yaamicha goonaaf bal'inaan akka nu dhuftanii waan harkaa qabnus turree gartee kara deemaa jirus karam fiiguu deemnaas wal hubachiifnee gamtaa Oromoo fuula tokko deebinee fuuldura waliin tarkaanfannu jaa hawaasni Noorz Ameerikaa jirtan warri gartee sun fagoo irraa bakka adda addaa dhuftanii illee galatoomaa as waliin jirra boru bal'inaan simannaa gaarii isiniin jaa. Kan qopheesse maqaa? Jaarma Fidoo qopheesse. Jaarma Fidoo. Jaarma gartee hundee bu'uuraa kanuma gartee elemoo qilxuutiin jaarraadhaan gartee hanga ammaa deemaa jirutu qopheesse ayyaanni kun ayyaana ulfaata seena qabeessa kan dhaloota Oromoo seenaallee barsiisee ifa bahaa qabsoo gartee haram tarkaanfannaa irratti xiyyeeffatee guyyaan kun ifatti gartee waan uummata Oromoo gahuudhaaf ta'u haratti fuula ifannullee waliin gamteessine tarkaan fuula duraa fudhachuu deemnu.